Tuni haga mucaan maallaq waan isheen nabira qabdi meeshaa nabira qabdillee hanjedhe saniin dabalate kan dhufee ta'u eenyu abdii moo maali jettan san hundi isaanii sakattaamanii atattamaan odoo kan gara ammumaan to'annoo jala ooludha. To'annoo jala oolchanii. Isin amma wanni siliif hin galle jira bar biyya Dubaayin kana keessa laal. Tafkiin bakka laaltee jiniin natti bar nama hin qabne kana laalanii to ajjeesan isaanuu nama hin qabne laalanii to gudeedan isaanuu. Ammaan booda lubbuu nama hin qabne kana sillisanii keessaa baasan malee nama ofirra jiru eessa baashititti ishiinuu. Dubbiin akka ammasitti haasofnu sitti hin fakkaatin habiibti Dubaay keessatti jechuudha. Wallaahi wabillaahi namni tokko akka qallitti du'e wanta sitti awwaalamu hin jiru. Madaamin nama jeeftullee hin jiru. Yoo ofuma akka biddeenaa nyaatanii ka'anii cakkatti baasanii shiigatu ta'e malee Dubaay keessatti namni nama ajjeesee dhokachuu jechuun soba kun jechuudha. Soba wallaahi wabillaahi. Oi, lak maal sinitti fakkaate? Wanti kun miidiyaa irratti dhufee mootii ka'amma wal gadi lakkisuun hin jiru. Baguma gara miidiyaa dhufe malee Dubaay keessatti akka biyya ormaatitti muti. Abadan. Takkan gurramtanii seentu. Du'atu kana ergina dhiisaa emoji boo kana. Maal jedhe gurbaan sun ani waa baay'ee dhaggeeffadhe bara. Deebi'ee gurbaan sun maal jedhe godhanyaa kooti jedhe sun maal jedhe isinitti fakkaate. Ji'a lama bira dhufte amma mijannaani ji'a lamaaf torbee lama akkas minaamin iddoo hojii galtee na biraan dhufne garuu silkiidhaan 24 sa'aatii waliin haasofna waggaa 8 wal barree eshi silkii warra shiitiin qabdu hin qabu silkii warra shiitii eshi kan hundumaa xiyyaaqee manatti baay'iftu suuraa waliin kaatan sanarratti illee xiqqoo suuraa maatti gootu dheen ture anu jechuudha. Suuraa waliin kaatan nuu fida asirratti nu maxxansan zargii wayii seete moo suuraa maatti goota jedhee lola kaase waan lola kaase fisatu beeka gaanaan galle yeroo sana jechuudha. Gurbaan kunii fi abdiin suni gurbaa sana mucaa kana kan nyaate har'umaa Oromoo har'umaa borumaa gumaa mucaa kanaa jara kan lamani kan awwaalamillee. Amma nuti kan barbaannu tokko abdii sanii fi eenyu gurbaa sana maqaan isaa eenyu jette? Nuuraddiin Isa. Seenaa qabatama qabu seenaan biyya inni jiraatu hin beeknu footoo isaa jiru. Obsinaan dhagaye abdii sana gurbaa sana kan barbaannu fi madaamii isheen bira hojjettu maatii isheen bira hojjettu kana sadeen irraa nuti qulqulleeffachuu kan barbaannu. Isaantu dhimma kana beeka madaamiin akkamitti akka mucayyoon kun itti duute. Eessa akka hojjettu haala kamiitiin akka hojjettu yookaan ishii biratti duute moo lakki gara biraatti duute isa kana hunduma isaayyuu isheen Sulama bar poolisiin dhufee jedhe namichi kan dhufee akka duute himi poolisiin dhufee anaaf ilma kiyyaa fi reefkas kaasee deemeeraa garuu ilmi si gadhiifameeraa jedhee bar namoonni jirtan yoo ta'e jalqabarraa ture an yeruma seenenni himurraa ture. Ani jira haga dhumaatti jira jedheera. Mana kana keessa nam tokko du'e reeffa kana sababa du'eef osoo adda hin bahin osoo wanti tokko reeffi kana adda hin bahin mana isaanitti du'e sanii reeffa koo baasanii akkamiin maatii an bira du'e san gadhiisuu hin danda'amu. Mucaan gadhiifameera maatiin mucoon bira duute maatiin hundi gadhiifameera. Hospitaala sanallee maqaa dhaheetu hospitaala alaayin keessa maqaa dhaheetu maqaa hospitaalaa dhaheetu bakkee kana jiraatu jennaan amma kan akka wajjin deemnaa jedhanii turan jechuudha. Reenfallee maqaa dhahee bakka iddoo kami alaayin keessaa eessa jennaan hospitaala maqaa dhahee iddoo akkanaa jirtii jedhe. Eeshi ka'ammoo walumaan deemnaa jennaan qo'aan ariifatinaa waliin jedhanii hundi isaaniitu jechuudha. Qo'aan bulleeffannaa dura jedhan waan isaan bulleeffatanii horsiifatan toomaa waan argine hin jiru amma kana boodatti jechuudha. Deebi'een maal jedhe abdii sanatu hojii dhumayyuu dalagaa madaamii kan galchee abdii sanaa jedheedha. Kunooti miidiyaa irratti nan sobee gaayis abdiitu galche hojii kanayyuu jedhe gurbaan namti silaa addunyaa kooti haadha manaa kooti jedhee dhufee asirratti dubbate kun. Barsiifuu itti ka'anii. Siifun lolee dubbii kana bebeesuu fi taganaan gabeessaan nu dhooggan ana nagalchuu didanii bar akkan koomitti illee barreessine na dhooggan siifuudha namni siifuudha haa tolu namni fidee hasiin gahe siifutu waan biraa kana ta'e jeeftanii dhossitanii jennaan siifuudhaan akkamitti akkana jettaadha isaan kaa walii uffuu barata. Amma siifuudhaan gaafadhaanuu maalan jedhee suuraa maaliif ariifatte egaa waan deeman seene kan nafsee namaatti qalladan seene. Isaanuma ajjeesee mana banatanii haasa'aa jiru ijoollee qindeessaa namni rachaa jira jala boru akka wal geenye akka micaa kana reeffishii akka hin banne gumaanshii akka hin banne yaa Oromoo. Laa waa tokko sirriitti maalifadha. Waa tokko yoo isaan boru baasan yoo isaan baasuudha dhugaa rabbii dhugaa waaqaan agartu fuudhatanii nan ijoollee Habashaa biraan naqa Saaraa fa'aa biraan geecha.
yoo isaan boru baasanii Waaqaanillee isaan boru dhimma kana gabbaasuu dinnaa uu jedhee boru tamee biraaniin gaawaan Ameen kana. hin jira bar. Bakka yoo Jala laachu. gadi bu'a. Imaanaa ganni sitti kenne, imaanaa sitti kenne ganni nagaan bulaa hundi keessanuu hadaraa ijoollee Oromoo imaanaa rabbii sinitti kennine mucayyoo kana reeffashi ijoollee jalduu ijoollee shawaaliixaa jirtan hundumaatti sheersheer nuti Oromoon gumaa walii barbaanneeti malee Amaara biraan amma toota ammetti sheerii goone jechuudha. Amma ka'ee deema alaayiniin amma deema garuu jechuudha. Inni wanti Wallaahi tamee osoo waan kana dhagaye. Wallaahi billaahi heedan rafee bulu. Garuu Oromoo dhagaa jirtu hundi keessanuu jechuudha. Oromoon kutaan 11 ofitti kolfisiisaa jirtu. Nama ofitti kolfisiisaa jirtu. Ofumaa wal nyaattanii akka Mara yeellaqsoo immoojii atti laa kubbaan lijuutaala immoojii kana ergina maaloo irratti cufa maaloo akka